Haacaaluu ajjeesanii Itoophiyaan jiraachisan hin jirtu. Sirni kun gaafa TPLFin biyya qabattu eebbisa addunyaan nyaatte. Har'as sirni kun ija ummata Oromoo, goota ummata Oromoo, qaroo ummata Oromoo, abdii saba Oromoo kan ta'e, onnee saba Oromoo kan ta'e, sagalee saba Oromoo kan ta'e, argaa dhageettii ummata Oromoo ka ta'e, sagalee ummata Oromoo Haacaaluu Hundeessaa nyaatte jechuudha. Haacaaluun akkuma ummanni Oromoo hundi beeku goota gootummaan isaa haqa ummata Oromoo qabu yeroo irraa yerootti dubbatee sagaleedhaanis ta'e bifa gara garaatiin ummata Oromootiif dubbachaa ture. Ummata Oromootiif wabii ta'e, ummata Oromootiif abukaatoo ta'e dubbachaa turedha jechuudha. Har'a sirna ilmaan naafxanyaa kan dhugaan barbaannee fi kan walqixxummaan beeyne Haacaaluu Hundeessaa galaafattee ilmaan Oromoo heddus galaafachaa turte, har'as galaafachaa jirti jechuudha. Har'a biyya sabaa fi sablammootaa jechaa Oromoo ajjeesaa, Oromoo hidhaa, Oromoo torchii godhaa, biyyi sabaa fi sablammoota Oromoo ajjeeftee jiraattu hin jiraattu. Sabaa fi sablammoota walqixxummaa yoo kan jedhamu taate Oromoo ajjeesaa, qaroo Oromoo ija balleessaa, onnee rukutaa osoo hin taane abbaa biyyaa fi biyyee sanii kabajaniiti. Sirni har'a biyya bulchu bilisiginnaan ilmaan Oromoo, hayyoota Oromoo, qaroo Oromoodha kanneen akka Johar Muhammad fa'a isaanii reeffa isaatiin deemu tooftaadhaan qabdee gara ittiin mana hidhaa galfattu gootee shira akkuma baratte shira xaxxee ragaa gara garaa ragaa kijibaatiin arra hidhuudhaaf tattaafattu ilmaan Oromoo du'a Haacaaluu qofa osoo hin ta'in hayyoota keenyallee jira ajjeesuudha. Oromoon kanarratti tokko tahee kaabaa kibbaa akkuma kaleessa wal dhagahaa ture, akkuma kaleessa wal dhagahee sirna wayyaanee ofirraa kaasisan har'as sirna gabroonfattuu naafxanyaa tana ofirraa kaasuu qaba jechuudha. Tooftaa kijibaa meesha makaleessa hidhattoota Johar Muhammadiin eegaa turan kanuma mootummaan itti kenne ka osoo irraan hiikin ture harkatti qabne jettee kijibaan ibsa kennitu. Siyaasaan akkasii sun yeroon isaa darbee jira jechuudha. Har'as mana kabajamoo obbo Johar Muhammad cabsuudhaan ragaa kijibaa achi keessatti argame jettee gadi baatee ibsuuf mana isaa cabsitee meeshaa saamtee jechuudha. Garuu ittiin milkooyne. Johar Muhammad nama gootummaadhaan Haacaaluu wajjin akka Haacaaluu wareegametti saba ofiitiif wajjii wareegama jedhee reeffa isaa wajjin socho'eedha jechuudha. Gootonni Oromoodha hedduun isa qofa osoo hin ta'in. Qabsoo Oromoo keessatti sirni dhufaa darbaan kan dhufu hundi ilmaan Oromoo qaroo ijaa kan ta'e kan sabaaf dhaabbatu hunda nyaatee darba. Oromoon kana beekee hubatee jira amma. Sirni naafxanyaa Oromiyaa keessatti keessattuu addatti immoo Finfinnee irratti kan mataa ol qabachiise sirna amma jiru kana jechuudha. Oromoo hin boonne yeroo hunda saba boo'ichaan ta'an gumaa keenya, gumaa gootota keenya addatti immoo gumaa sagalee Haacaaluu Hundeessaa dhiigan baafna malee boo'ichaan hin baafne. Dhiigan baha malee boo'ichaan hin bahu. Dachaa tahee kafalamuu qaba. Sirna naafxanyaa Minilik harree yaabbatee dhufe jennaan itti xiyyeeffatanii ajjeesan kana Oromoonis
gumaa isaa kafaluuf wareegama isa barbaachisu hunda kafaluu itti qaba. biyyi Oromoo ajjeesanii tasgabbooytus hin jiraattu. Oromoo Oromiyaa irratti, Oromoo Oromummaa irratti har'a Haacaaluun rakkoo birootiif osoo hin taane Oromummaa calaqqisee sabummaaf dhaabbatee tokkummaa Oromummaaf dhaabbateeti du'e jechuudha. Oromoo koo yeroo hunda hin boonnu gabroonfataa ofirraa kaafne ittis wareegamnee qabsoo wareega gaafatti akkuma qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa jedhame san yeroo hedduu goototi Oromoodhaa itti wareegamanii Taaddasaa Birruu ajjeefamee qabsoon Oromoo hin ajjeefamne. Eebbisaa Addunyaa ajjeefamee qabsoon Oromoo hin ajjeefamne. Miliyoonota keessa jirti gootummaanis akeekaa fi kaayoonis. Maammoo Muzammir ajjeesanii Haji Adam Saaddoo ajjeesanii qabsoo Oromoo ajjeesuu hin dandeenye daranuu finiinaa deemti malee. Har'a akkuma Oromoon guutuun ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiif gubate sirni naafxanyaatis gubachuudha qaba. Ibsoota komishinii fi jala deemtuun sirna naafxanyaa kennitu argaa jirra. Waa'ee saba Oromoo malee Oromoo irratti shira malee kan Oromoo ajjeesu kan Oromoo miidhu isaan saba jedhaniitti isan sabaaf sablammoota jedhaniiti isaaniif dubbatan ka ajjeefamaa jiruuf ka du'aa jiruuf warra hidhamaa jiruuf hin dubbatanii jechuudha. Amaara tiisitaniit bilisummaa saba Oromoo gadi qabuun inuma hin danda'amu. Kaleessallee gabroonfattuun Amaara sirna naafxanyaa Amaaraati. Har'allee warri sirna san haaroomse siidaa Oromoo irratti haaroomse sirnuma kanaa jechuudha jala deemtuu jiraati. Oromoo qabsoo kee jabeessi, tokkummaa kee jabeessi. Gabrummaan sirra jira, gabrummaan sirraan buune, gabrummaa sirra jiru kana ofirraa kaasi. Hanga ofirraa gabrummaa kana kaafnutti yeroo irraa yerootti saba boo'ichaa nun godhina. Ta'us hin qabnu saba boo'ichaa.